Oke, gafin tenya, gafin tantu. Said mali matan simulae farmi dibattimo, kalama dibattamo. Matan hange hon mal simulae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashama harkafune. Akkam jirtan nagaa hasani. Ramadan Mubarak. Waqtiin isin ga'e. Ramadan Mubarak isin jennaa bakara biir Ramadana kabajama. Akkasumatti irraan tanaa qophii addaa akkasii qabannee dhufnee jirra. Qophiin teenyalleen Said gaafii isin gaafachuu adeema. Iddoo hingitti dhufaan turaadha. Isin jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسرت نوف أرجمو هتف هتوكل تومي سنجنا. أقسمت لك فتوى هنيا بسورة ونحن سنبين نجرو. مكا هتفي بيجت التس ونداو تقول همي في سنبودا خرا. مكان كيا سعيد حاج بيان حاج عبدو جرما مكان كي بوتون كان فكاتا كان تانو أني دلون كيا ciro dhaladhee gara Harar maatiin keenya gara dalagaaf suuqa qaba ture abbaan kiyyaa fi haati kiyya illee achi mana uffatanii qabaa turaniit dalagaaf achi dhaqaniitiin sababa sana achitti ciro dhaladhee garuu osoo hin argin osoo ittillee hin guddatin achi beet Wanjimaa fi Adaamaa keessa guddadhee jechuudha. Oke amman tana akkasumatti karaa gaafii dabarraa Said takka dubartii dhungattee ni beektaa? Kan tinggi tokkoffaa takka dubartii dhungattee ni beektaa? Wallahi dubartii irraati fi ijoollummaa irraa kaasee dhungachuu galee. Oke dubartii ijoollummaan dhungachaa tureette. Akkasumatti ammas gaafiin teenya gaafa hin taantu dubartiirraa bakka ta'uun jaalattaa hin jaal. Dhugaa dubbachuuf han dhuraa gadi. Dhuraa gadi jechuun waan biraan se'een gama duubaa kana qirxii qabu duuda qal'aa kanneen kana fa'a. Oke amman tana akkasumatti dubartii an dhuraa gadiin jaaladhatte dabbaa kana fa'a. Dabbaa kana fa'a jaalatte jechuudha. Oke gaafiin teenya gaafiin itti aantu Said maaliin mataan simulaa'ee faarmii dibattimoo qalama dibattamoo mataan hangee hon maaliif simulaa'ee akkanatti gaafiin itti aantu. Farmii fi jeelii duraan fayyadamaa ture yeroo biyya keessa jiru irra guddinaan fayyadama. Rifeensi luuccaa ture dheeraa ture yeroo sanatti tola firiizii farmii fi jeelii fanniin kanneen fayyadama yeroo hundaa. Garuu hanga as dhufe bishaanuu biyyi kanaatti naaf ta'uu didee akkanuma dhumate bishaanumarraa dhumata. Oke amman tana akkasumatti. Oke bishaan irraa fudhattee dhugaadha garuu bishaanilleen namurraa ni fita. Akkasumatti oke bishaan irraa fudhattee dhugaadha garuu bishaanilleen namurraa ni fita. Akkasumatti ammallee gaafiin teenya gaafiin itti aantu umriin tee meeqaa? Umriin tee meeqaatti gaafiin itti aantu? Umrii kiyya amma 31 ga'e. Maashaallah. Soddomi tokko moo 32 seenuuf deeme. Oke galatoomii. Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay baay. Channel keenya subscribe, like, share nu godhaa. Nu wajjin basaa isin jenna.